Bishaan, Ibidda, samii, lafa, qaxalee taateetta mucaa cimaa. mucaa lafaa. Eessa deemaa jirta? Asii ijoollee biraan gaa Akkasii hiriyoonni kee jiru isaanis. ol baanaan fa'aa diinagdee fa'aa baay'een isin ilaala. FIV irratti baay'ee natti toltu. Haadha manaa koo baay'ee si jaallatti kan si dhibu. Baay'ee si jaallatti. Wal beektu hidhu? Caaltuu hojii Jirtuu dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kun yaayyaa tuubiidha. Akkuma beekamu egaa har'as isinii dhufeen jira. Har'a baay'ee natti dhagahame dhufeerra. Dhugaa dubbachuudhaa fi Oromoon miliyoonii 60 kan jiru yaa niyyuu erga lakkaa'ame tureera. Amma yoo xinnaate miliyoonii 60 dachaa lama yoo dabale malee hin qallasu. Garuu Oromoon miliyoonii 60tu jiru hanqaaliin keessan sabskraabii dhabee namni sabskraabii godhu dhabamee kamtiin sirriidha amma kun feeriidha dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo sabskraabii godhi annaa qaalii keessan jajjabeessaan isin jedha isin bohaarsuun ammayyuu itti fufaa egaa sabskraabii gochuun ammallee isin irraan egaa Oromoo saba bal'aa wal guddisnaa wal jajjabeessan jechuudha egaa akkuma beekamu yaa afaan biraadhaan hojjechuun nu barbaachisu afaan keenya numatu guddisaa afaan keenya numatu jajjabeessaa afaan keenya numatu beeksisaa egaa isa kanarraan kan keedhanus hinaafa afaan keenya irraan kan qabnurraan kan keedha kan afaan keenyaan hojjechaa jiru kanaaf Oromoon sabskraabii gochuudhaan nu bukkee dhaabaddaa isin jenna har'as viidiyoo gaggaarii viidiyoo isin bashannansiisan isin bohaarsan fu'a isin godhan isiniif qabadhee dhufeen jira na wajjin bashannanaa wajjin kolfaa amma garaan isin dhukkubutti na wajjin kolfisachuudha gara viidiyootti dabarraa. What? Dhugaatii roobutti ka'eef biyya namaatti yaadata jaalala dhugaatiidhaaf qabdu jechuudhaan jaalala dhugaatiidhaaf qabdu keessa baatee yaa'u jechuun jaalala machaa'uudhaaf qabdurraan kan ka'e akkasiin jilbeenfattee dhugaatii lafatti gannamee lafa yaa'u akkasiin dhugaa jechuun bakka jaalalati dhugaatiidhaaf qabdu agarsiisaa. Namichi kun agartaniitu bishaan dheebote iyyuu akkasiin dhugaa kan ciisaa jirutti lafa onaa keessatti iyyuu lafa onaa keessatti yoo bishaan dhabame bishaan argite yoo akkasiin ikkoo dharraateen hodhu. Namjichi karaa lakkaa ciisee argadhee mana beeta jedhama jechuudha. Lolaa dhugaatii dhuga. Kanaaf namatti tola viidiyoo tanatti dabarra. Hello naafi waan ansiin jedhu faallaa saanaa deebista. Bishaan, Ibidda, samii, lafa, qaxalee taateetta mucaa cimaa. mucaa lafaa. Xumure. Calqabeera. Xumureeran jedhe naafi. Calqabeeran jedhe taare. Cufi bilbila saree. Baneema adurree. Hin dandeessu fuunaan akkoo. Kanaaf bakka jechuun hin dandeessu dhugaa. Hin danda'amne ijoolleen kun baay'ee jechuun itti tolan ijoolleen kun lamaan waan isaan hojjechaa jiranii baay'ee nutti toleera naan dhugaa. Mucichi keessumaa mucaan xinnoon bakka hin danda'amne akkaataa sanaa isaati koo dinkiidha malee mucaa xinnoon fakkaatu haasaa mucichaa jechuudha. Nama gabaabaa jechuun dinkii fakkaata malee haasaan isaa akka. Walumaa galatti ijoollee seenaati haasaa seenaa waan jedhu hin qabnu haasaa ijoollee seenaa jechuudha. Garuu haasaa sanaa isaan viidiyoo isaan hojjechaa jiranii I think username isaa model taarikuu natti fakkaata na haasaa isaan hojjechaa jiranii ajaa'iba dhugaa namatti tola viidiyoo isaan hojjechaa jiran viidiyoo isaanii baay'ee jaalladheera. Siiniin sila waan sitti madheeni barana sila waan baay'ee dhageenya nama asirra dafquu baay'ee soorumaa jedhan Namni sarara dafqu. asirra hinaan jechuudha yoo xiqqoo dafqite xiqqoo sooromte yoo baay'ee dafqite immoo baay'ee sooromtaa jedhan sila barana waan dhageenya hin qabne. Sooramuudhaa fi isa yoo ittiin xaragatteeraa ta'e deebisee haftaa. Maani kun? Nataan bade maani kun? Maaliif tan beekaa funyaan na dafqisiisa akka bokkaatti narraa roobaa dandeessila. Bareeda kun namatti tola dhugaa. Xumura machiiti kun bakka. Xumura dhugaatii xumura machii kana bakka. Taa'umsa irratti ijoollis baatama dhuma irratti.
Rasa Luffy. Nagaba casting kufi. My goodness. Agarsiisaan fuulaan dhaabbattee dheeraate kun bakka xumura machiitila. Kana ta'a bakka machooftee dheeraate mataadhaan dhaabbattaa isaa damee miilaan deemutti garagalte mataadhaan deemte jechuudha. Dhumarratti waan si mudatudha kun bakka. Xumura nama kamiyyuu jechuun xumura nama machaa kamiyyuu booddee kan jiru kana mataadhaan deemu. Namtiin kun dhaabbatte masii gadi. Lafuma keessa gadi dhaabbatte namtiin fuunyaan isee bakka kun intalii ta'a istireetii ta'a bakka kun. Fuullisee maaloo see ምናምን kun akkasitti dhaabbattee jechuudha. ሰው ካቴ deemti. አንቺ ምን አባሽ ልትሆኚ ነው ተምትን ከሚሉት ጎፍጓፋ ሽማግሌ ጋር መኝታ ቤት የገባሽው? አልጋውን እንዳስተካክሉልኝ ነው። አንተን ስንት ቀን ነው አስተካክልልኝ ብዬ ለመንኩ። አንተ ሌላ ቦታ ዙር እንጂ ሌላ ቦታ ሸሼ ገዳም በል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር መች ታውቃለህ? እኔ የታባሽ እጄ ነው ይሄ ቋቋታም ሽማግሌ አልጋ የሚያስተካክልልሽ? ነበርክ እኮ አባዬ የትም ማለት እና አጠራኝም ነበር ከነበርኩኝ ለጠራህ እኮ ስመጣ ተከራዋ ሳም የአቅፋት አንገቷ ስር እየሳምካት እሷ ቤት ገባችሁና በሩን ቀረቀራት። በቃ እኔም ተመለስኩ እንጂ ለጠራ ነው። ምን ይኸው መች አጣሁት ልክስክስ ስትርመጠመጥ አይደል? ወንድ ልጅ ተበላም ijoollee bukkeetti waan akkasii haa ta'u dhamaanumaaf iyyuu yaa I think wanti kun karaa tokko irra barumsa qabate yaadaan yaa intanii koomediin jara kanaa jechuudha. Yeroo isin jedhu ijoollee bukkeetti waan akkasii haasa'uun sirrii miti. Tokkoffaa akkuma kana nama qaanessitti lamaffaa yaa ijoollee waan beektus waan hin beekne saabii qabanii fi yaa akkuma itti dhufetti haasa'uusaan haasaa akkasii yeroo haasa'amu haasota akkas akkasii ijoollee bukkeetti haasa'uun barbaachisaa akka hin taanedha kan inni mul'isu kuni. Alatti wal salphachuunis waama jirudha. Waama salphachuun waama jirudha mitiire haadha manaaf abbaa manaa gidduutti ijoollee nama salphisuun jechuudha. Manaa buna bagga nama bakkee hin jiraatu bagga haadha manaaf abbaa manaa ta'an silaa guddiidha. Utuu man jaalallee qabaadhe jaalallee koo wajjin dhufees bashannanee akka inni itti tolu. Maaluma kee jaallattee dhuftiin jedhaman seeni ati jalqabumame akkamittiin jaalallee qabaattaadha. Yoo waaqa sodaattee dhufte malee maal koo jaallatti sallee. Waaqa sodaattee dhufte malee bareeda. Alkoolaaltee dhufte waaqa sodaatte si jaallatte malee si waan si jaallattu hin qabdu jechuudha. Waaqa natti dheekkamatti yoo si jaallatte malee mudhii qaba. Mudhii goota jibbita bakka. Mudhii goota agartii takka akkam akka seen qallattu akkam akka seen mudhii gootaatti maalumaaf maal jennu hin qabnu. Mudhiin goota akkam akka seen irraa bareeddu ilaalaa irraa jechuudha. Annee lolla laafteenya kottaa jettee hin deemna bakka. Annee lolla waan biraa algoon irra isteenye see wajjin lolla dhannee. Waama gaariitti deemaa irra waan gaariitti deemaa irra kottaa lolaa jettee yoo mana taare kana seenachi jiraattee naan budhiisee agitaniitu kana akka. Waan baay'ee argina kana. Yaadde ta'e harreetti harree masiraallee ayyaabuu yaadde ta'e masiraallee itti kaattee harree yaabda jechuudha.
Ijoollummaan yaa wanti nama godhe hin jiru yaa waan akkas akkasii mudannoo akkas akkasii namni dhabe jira dee yaadu ijoollummaatti jechuudha yooma kana ta'uu yooma harree yaabuu ta'uu baatellee mudannoowwan nama kofalchiisan namni dhabe jira dee yaadu namti yaa guddaa ta'e namni dhalate hin jiru xinnumaatti immoo nama mudatan yaadaan akkasii kunis maalaafuu yaa ijoollee seenaati haxxee warra seenaati maalaafuu yaa mudannoo gaariidha. Hello. Oo. Boru birthday keetii daa'imni furraammii tokkittiin akka hin argamne jedheera jaarsi itti hiriyoota keetti. Ahaa. Ati sun argamtu jechaadha. Hin danda'amne bakka ijoolleen kun hin danda'amne bakka nan dhiise. Ijoollee kana qoosaan isaanii hin dandeenye bakka dhugaa rabbi hin dandeessu. Bareeda foon haadha koon harka isinii rukuteera dhugaa hin dandeessu. Inni roostee ajaa'ibaa xiqqoo kun. Bareeda taariku muudee jabaadhaan siriin jedhan gama kooti. Kabo. Garmaam. Akkamati. Akkam. Jirta. Nagaadha. Saa galata. Fayyima. Galata waaqa. Nagaa. Eessa deemaa jirta? Asii ijoollee biraan gaa. Akkasii hiriyoonni kee Jiru isaanis. ol baanaan fa'aa diinagdee fa'aa baay'een isin ilaala. FIV irratti baay'ee natti toltu. Haadha manaa koo baay'ee si jaallatti kan si dhibu. Baay'ee si jaallatti. Wal beektu hidhu. Caaltuu wajjin hin beeku anu. Wal beektanii? Mucaan koo inni xinnaamti amma reefu barullee baay'ee si jaallata. Qaboo jechaa ola guyyaa guutuu. Kan si dhibu innumti xinnaan innumti reef dhalatu. Armooduu didee qaboo gaafa jedhan armoodha. Akkuma artistoota kaanii lafa deemtaa reetis. Lakki anu shiboo ibsaarran deemama ammuma dhiyoon gadi bu'e. Dhugaa jedhi. Ati manaa gosa jaallattiin jechuun yaadika artistii gaafa taatu abbaa manaa tokko jechuun akka artistiitti ati manaa yaa jaallachuu dandeessi maqaa isaa qabuu dandeessi garuu abbaa manootaa baay'eetti dhagahamuu danda'a mana nama baay'ee keessa waan jirudha kuni mudannoo gaariidha maalumaafuu daawwattoota keenyaa viidiyoon har'aas sinii qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha sabskiraabii gochuu akka hin irraanfanne sabskiraabii torbanni kun gidduun kun yeroo sabskiraabii jechuudha sabskiraabii godhaa siniin jennaa nu wal jajjabeessinaa siniin jennaa afaan keenya walumaa na guddisnu afaan keenya wal jajjabeessinu artii keenyas akkasuma fuulduratti bunnuun siniin jedhaa egaa viidiyoo kan biraa lama walitti deebinu turtii gaarii siniin jedhaa yaa tiyuub.